Tajaajila dargaggoon dhiiga nama meeqaatiin aarsaa meeqaatiin bara bishooftutti taatee sun taate as jira. Ammas san keessa dabarree sun rafee adda kanatti baanee irra boru tana jaala ba'uudhaan waan dandeenyuuf abdiin kutatina jabaadha itti fufaa ulfaadha jechuudha. Hanga dandeenyu nuti numa yaadda. Wanni guddaan immoo waan nu jalaa dhodhokateef nu jalaa babbade kana isaan akka argatan tokkoffaa immoo nuti kun amma har'atti hanga har'aatti wanta yaadde keessatti dhaloota bakka yoo barbaanne kallattii keenya taate malee kallattii biraa takka illee kan hin baafne sirriitti dhibbaa dhibbatti tamannee keessa deemnee daallee jira. Kanarratti immoo akka har'aa kanatti nuti dhaloota har'a lafaa kaane kanaatti fakkeenyaaf maatii nuti irraa dhalalle dhiibbaa amantii qabu dhiibbaa maalii qabu dhiibbaaleen sana akkaataa isaan irratti geggeessan sanitti immoo nuun dhaloota kana irratti nu geggeessu fakkeenyaaf yerootti dhalanneerra jechuun ana himimmaan qabachuu hin danda'u yoo waan sana dubbadde maaliif yogguu silaa dhalannee lafaa kaanutti waan akkanaa nu barsiisu waan akkasii kana ofiiyyuu qaama isaan balleessisuu deemuu balleessanii nuun immoo kana nu barsiisanii akka waan gadi utumnu nu barsiisuu dhiisaniitu gara mana amantaa hubatas kan masjiida maaliif sun immoo ofirraa nu fageessa malee gonkumaan ofitti nu deebisuu hin danda'u. Kana irratti waan akka dhaamsa yoo qabaatan. Nawwaalame. Sinirratti salaatanis kafana waliin kafanni sinirraa ta'u kafana waliin awwaalamta achi sin harkisanii haga nama jedhan bara karaa amantaa. Oromoon yooma Oromoo fi yoo wallaalee sabummaa ofiin beekacha diqqaate jecha. Nu aadaa keenya Oromummaa keenya gannee aadaa abbaa biraa yoo hawwine nun baasu. Nun baasu waan ta'eef nu Oromoo Oromummaa keenya kunuunsinee galmaan keenne eenyummaa keenya kabajjinee galmaan keenne bakka bakka ga'uu barbaanna malee amma akka akkana godhanii jedhanii ittiin jeequmsaa sanitti namni walii caqasu hin jiru. Maaf hin caqasin Oromummaa keenya waan ta'eef. Aadaa keenya itti waan barbaannuuf aadaa keenya kunuunfachuu guddifachuu waan barbaannuuf faaya bareedaa kan Oromoo qabu namni sabni biraan qabu. Nu amma haala isheetti deebisanii aadaa arabaa nu barsiisanii garas nu deebisanii eenyummaa keenya nu wallaalchisan. Eenyummaa keenya immoo nuus wallaalaan jirru nuus qabannee jirra yoo nuus darbine dhaamsi isin ijoollee qeerroo Oromootti darbu. Namni sirna kana kunuunfate ufduumni isaa ifa waan ta'eef jabaadha. Amma kan hin jiru nagara jirtu baga keessa dhaloota si'anaa taaneetuma sinuma bira dhaabannee akka sinirraa fagootti sagalee isin dubbifne dhiifama nagara waan kanarraa waan tokko dhaamsa barbaanna nuti amma fakkeenyaaf dhaloota of barbaadudha dhaloota of barbaadu akka taane isa kana waggaame kan dhamaanee jiruuf jireenya keenyatti dhabnee maatii jiruu fi biyya dhabnee ijoollee barbaadu jiru tokko wanta barbaadu jiru kana keessatti fakkeenyaaf amma aadaa yoo jedhan huccuu aadaatti namni fudhata huccuun aadaa kun carqiidha si'a har'a namni carqii miti akka anu hubadhutti huccuun aadaa waalluun wanti hundi akkaataa gulantaa fi seera mataa isaatiitiif waan taaligu yookiin ittiin dalagu mataa isaa qaba jechuudha. Kanarratti nuti har'a wanti nu barbaachisu waan keenya akka ta'e jala barree jira. Ammoo wanti nuti hanga takka rakkina nuti ta'e fakkeenyaaf meeshaa kana maqaa isaa natti mi'ootte kana maqaa isaa natti mi'ootte hin beeku garuu dhugaan kiyya waan kanaa wajjin akka jiru jala mureetti hin beeku. Maatiin keenya nun barsiifne nun cuucu waan kana irratti Oromummaa kana irra nun kunuunsine gara biraatti deeman jedhanii kanaaf nu cuucee maatiin keenya dirasiin jedha Oromummaa kana kan waan garaa nama nyaatu jira. Ammoo nuti kana barbaanna hanga dandeenyu barnoota isaan kallattii fedheen nu kennan irraas maaltu akka nu baasu arginee jirra. Sun ofumaati yoo nu dhamaasuu taate malee nu fayyadu. Ammoo waanuma keenya nu fayyada. Namoota akka keessanii kana argachuun carroomudha nu biratti. Fakkeenyaaf amma ayyaana qabna. Ayyaana ittiin uumamnu kana keessa rifeensi ayyaana takka akka nu godhutti. Qaamonni keenya guutuun ayyaana har'aan kana dur gaafa sirna gadaa gaafa sirna keenyaaf aadaa keenyaaf akkaataa keenyatti bullu rifeensi ijoollee akkaataatti
jalqaba haadamuu qabu. Ulaagaa gulantaa mataasaa qaba. Inni san waan wajjiniin nuu kudhaaman qabu maatiin silaa. Garuu san dhiibbaa ammasiin jenne kanaatu irraan fageesse tokko jedhe. Har'a rifeensi amma rifachuu yoo jenne rifeensi asumarraa kakaa. Rif jechuun ruutii yookiin kallattiinsaa rifeensaa waan akkasiitiin wal qabata miirotatu achi keessa jira. Miironni kun immoo har'a rifeensa ga'a. Ijoollummaatti nurraa fakkeenyaaf gaafa musliima godhan akka gadaatti. Amma wanni kun immoo waan dhaamsa qabdan kana dubbisiiti. Yaa Anniin yoo feetan ani nama waan akkanaa qorachuudhaaf duubatti deebi'us miti nama muratee jiruudhas jireenya kiyyaallee kana irratti xumureetiin dhalootaaf waa kaa'uu barbaada. Nama kutaa ta'ee akka nama amaanaa guddaa takka baatee deemuudhas yoo feetan ganda keessan illee dhufuu nan danda'a. Hin qoratu. Waan kana qoratu yoon fedhe ani koo sila akka fedha kiyyaatii maatii koo harruma sinirraa dhaladhee harruma na guddifattanii ba'a. Dhummaa ka'ee jechuudha. Akka kanatti sansakkaa aadaa, duudhaa, eenyummaa fi kanarraa baanaan jireenya hin jedhamu. Walumaa gala akkasitti nama naan. Wanta jireenya ittiin jedhamu. Dubbisiitiin deemna. Kilo koo qabattee. Galatoomna.